warra biyyoon jiru warra asirratti akkas ta'uu feetaa dhugate. Ani nama bohuun argine garuu ani akka nama tokkotu ta'uu barbaadu akkuma kiyyaatti ta'uu barbaada malee. Abbaate namni na fuudhuu yoo nyaachuu barbaade dalagatee haa nyaatu. Ani dalagduu nyaataa miti. Ani haadha mana isaati malee. Haati mana isaati malee dalagduu miti. Haati manaa qoy haati manaa maali haadha manaa jedhamti natti hime. Gaafii haati manaa abbaa manaa maaliif abbaa manaa jedhama? Haati manaa maaliif haati manaa jedhamti? Kanaa himuu dandeettaa? Haadha manaa sakkaniin ta'u ani nyaata dalaguudhaaf ani nyaataaf nan fuudha. Okay, maaliif si fuudha? Yaani kopummaadha boof na fuudha. Tokkoffaa namni kophaasa jiraachuu jedhu takka ni ulfaata. Kopummaadha. Kophaa maal jiraatu namni keessa jira. Kophaa maaliif jiraata? Addunyaan guutuudha. Amma si fuudhu bitaa irratti hime. Kophaa yeroo si jedhu namni tokko gaafa wal fuudhu waan hedduu jira. Daa'ima argachuu jira, baay'achuu jira. Ati bakka teettee maal garatti eegu bichaa si fuudhaani? Bakka daa'ima bichaa dhaluu si fuudhaa? Daa'ima bichaaf miti. Innaa maaliif ree? Ani nyaataaf nan fuudhin malee ani waan barbaadeef naa fuudhu kala sabboolu waa'ee nyaata kanatti hin kaasine. Yoo ati nyaata dalaydinatti kenna akkamiin bargannadhaa isaa was goynoona. Wayi harkaan ta'u saaboo. Yoo nyaata naqqibite yarjiin godhin akkamiin si fuudhu si was goynoon. Yaa qaxxara. Nyaata barbaada daa'imni sun dhufu nyaata barbaadna mokkam. Delivery. Taatee. Sila gaas maal listen. Obbolatti. Dhageettaa gurraan ammaa. Yeroo mal alaan nyaatan si galee yeroo mal deliver godhanii nyaatan si galee ni. Sometime you have to eat home. Yeah. Thank you. Si galee. Amara binama kenneen dhufa si galee miti nyaatanii jaartii gammachiisanii reality haasaan. Galee torbeetti allama yoo alaa nyaatan is very enough. Si galee miti alawiyyaa. Nagar algarraabutee gize algarraabuutu immoo deemtee kaatee nyaata miti listen nalagayi yaabuli sidaa dhiitee naamineeshin si galee achi hiitee bakka nyaata ajaa'ibaa naamneen kaabaa waan ati diree disee si dhaggamu si galee miti akka bakka si deebisu akkasii fedha malee taacallisteetuma akka waan nama madaabaraa qabatiin naqaaruu saaboo si galee mikawatee waa fayyatan tokko akkasii teettee eedu saaboo akka waan nama Araborataa saaboo Majirtuu ani nyaata yeroo dalagduu ibidda sitti deemaa jechuudha. Ibiddi si miidha jechuudha. Dhiqadhee. Akkami faazilee eeguu dhiiftan. Akkami isin guddise nyaata gootee akka alaa nyaattee beektaa gisee biljirte nyaata mee guyyuma takka alaa nyaattee beektaa nyaata gisee biljirte mana malee. Madaabiti yadda lagaanii maaliin beekta? Madaamii qabdii biyyaallee lakka? Ka biyyaa jetta? No, biyyatti nama biraatti dalaga. Ati beektu waan danii duyyuu? As gaafa maan beeku jettu ree kana qaashtu amma takkaan beeku nama na barsiisu. Yaa rabbii awwal soorii isin dubane lakkaan. No. Saawwal bakka adiis naa galee. Asitti madaami si qallabaa lakkaa? Yaa maaliif hin hojjetaan? Sorry. Akka kanaan hojjetan. Lakkaa sheetichaa waamanii hin dinne wala yooti gara onnoo kana sorry gabbaan. Raameksin jedhee tuween harka kanaan yeroo waa hojjetu sitti dhaga'amu qabatti. Waggaa sorba. You can't everything habibi. Listen. Akkuma biyya baate. Wala dhugaa keessatti maa jira. Kan inni amma sitti biyya baate. Listen. Akkuma murtii dhabdeen biyya baate. Akkuma murtii dhabdeen biyya baate. Barumsa iyyuu xumurre beektaa osuma kutaa kudhan baradhuuni dhufi osoo hin xumurin. Moodeela qoramni maatirikiin fudhan. Biyyatti moo? Andi ani
Bergizeen biyyaa bootti qooda bara waggaa 17 jechuun xiqqoodha bara. Homaa waa'ee jaalalaa kun beeku. Amarri hojii fi sadarkaa xiqqoo nan qabdu galee. Xiqqoo nan qabdu sababu we don't know ani beeku mammaa akkasii dhageessu galee ni wayi. Namni waggaa 17 fi haga waggaa 20 kabbaannu. Dhugaa si dubbachuuf waggaa kana keessa jiraatti idimee waggaa 17 waggaa 25 is high si galee. Taa'imni waan mara dhufeetu si galee taa'imni dargaggummaa waan ta'eef. Whatever you did, still one fete so go to guy can get she but I'm important is getting but I know I mean everything is high to you. You know what I mean? Kabano. Wagga otor ban sahaba she gale biya baati wagga usadde wagga usagal mana madami kana kes tu she gale miti wagga usadde usagal kes tu she gale dalaga mana madami kes. Sayumu ani kalabana jeta bekta. Kalaban mine. Kontratan dulu. Hah? Kontrata curah? Kontrata kita ijazah apa belum juru? No, wallahi ijazah kan ane nak ni yang segaru yani sena ni bek tariat ni. Nanti. Ishi enggak ada bila bikin tu tinastor. Hah? Bila bikin tu tinggal lu tergatin wajin tu pesan. Yo, efek agak farki berapa? Ya. Okay. Ishi ni riatia ishi tu nak berat family ani badam bau tu. Yom bayale. Ya, ishi ni tempat gizi afur mau gizi lah bicara bayi nangget teorlo. Ma, jaya nak gizi afur bicara bane. Dulu sani tu muka herija kena tu kon dua menangget. I think wall gamu wall nangget tu dah. Naga, wes tu berapa sana kas nangget gizi afur muka wall. Normal no mana nangget sih kalau. No, ani berkata kayu bayam beko. Iya, gue berangkat ni muka wall gatu kubur nangget. Allah Arab. Kawan malak kawin senior budak berlaitannya cuma bertanya nama tahu. Nah, ani wallahi dua tu malak kan air gaman ada kena rafuti. Ya, sana nangget yadat tu. No, wallahi ani wallahi. Sana nangget apa malak kawin senior budak berlaitannya cuma sinyal kanai bertanya nama. Bicara mau nama negara, nama nangget terus. Kita kena nama nangget, sih. Aru wallahi lazim kita ni kurma tapi sekolah mayu saat era nanti. Baka daga chunol dogo atman daga chunol. Eshi. Ijazah ambani takka kita mat. No. Mana ijazah? Isodin ana ma ijazah se bawa la muri kau terlihat. Ijazah cumbar irip tiba tidak. Wallahi ani mana ijazah singkabu ani as kontrak adalah ijazah mawan jadi bebek wallahi. Terkena di fatat terfera. Terkena di ada walti fatat. Ya? Terkena di ada walti apa kafir ragut. Amin aku live berarti kena fatat juga baik. Ya. That's good. Gari itu kono magah baso demo mari dari sabo. Bukannya kan kabatin kayak rumah jadi mal gafa gari hangut mal nago gafa amma la muri age amma ni uga digdami tokko maybe uga digdami lamatti digdami saditti ne yada yadda kazan digdami shani wana kasakasitti mo dai wai ne nargada